wallaalee waa rabbi mana kiimitti dhaqeen uf bare achittan uf bare akkuma gulukoosiin irraa walakkaa booddeen uf bare jechuudha. Achi meeqarraa fudhatan jaartii mana kanaarraa birrii 700 na yaalchiste jechuudha. Guyyaa 3 ciise mana hospitaala kana bakka isheen ciiste kana jechuudha. Dhaggeeffadha. Innaa kanaaf bakka maallaqa guddaa malee bakka maallaqa xiqqoo iddoo kanan seentu. Bakka maallaqa xiqqoo iddoo algaa ishee tokkitti sana beektu miti takkitti nama tokko ciibsu yoo inni kee qallaalii ta'e gulukoosiin sitti dhaabbattee achi ciistee sa'aatii 24 gulukoosii kee fudhattee baataa jechuudha. Kun immoo bakka isa guddaa. Kanaaf kunis guyyaa tokko damoo jechuudha. Bakkeen ishii kun jechuudha guyyaa tokko guutuudhaan lamtee cheekii godhamtee warrattee kan bultu kan ta'e jechuudha. Kan kennaaf kanaa yoo ammoo shinate wanna waraqata qabduuf niitittiin akkasitti si kaffalte. Ishiin paaspoortii ishee kanatti fakkaate paaspoortiidhaan yoo ta'e immoo bakka paaspoortiitti illee ni kaffalti. Paaspoortii baay'ee kaffalti yoo waraqata qabatte malee miceettiin yoo waraqata waan baay'ee kaffaltan paaspoortiidhaan illee deemee nam beeku hawwiyyaa paaspoortiidhaan bichaa daqiiqa takkatti akkamatti Galte wanna akkasiin jiru sorry. Birrii baduu kaffalti. Limmoodha illee adda addaan kaffalti. Habibti wanna akkasiin fayyaa. Alam qoy Habibti galte wanti bakka paaspoortii kaffaltu wanti bakka maaloo kaffaltu wanta akkasiin jiru maal ijoolleen waraqaan qabne hiriyoonni keenya ijoolleen daanii birrii amma fakkeenyaaf hiriyaan kun abbaan manaa ishee Itoophiyaadha. Asitti dacha waggaa lamaan kana jechuudha. Hin dhufne yoo biyyaa jechuudha. Biyya ishiin jechuudha. Soortuun nagamamti sagaleen kun. 25,000 gaafatanii kanuma operaasyoonii torbee 2 ciistee kanuma waa'ee dhukkuba ishii malee waa'ee waraqaa waa'ee maaloo waa'ee paaspoortii mana yaalaa hin galchu. Waan hin taane naasa'ina ijoolleen keenya miidiyaa gubbaa irratti. Even hiriyaan tiyyallee. Yemirriin kaffalti kanallee zimmee dhisi waa tokko si hima paaspoortii achi bakka hawwiyyaa ofii kiyyaan ittiin deemee beeku qofaan naqabee jechuudha wanta biraatti qofaan naqabee birrii ban bakka hawwiyyaa jechuudha birrii ban bakka rabbi jala waliin keessatti waggaa irratti kontiraata taatee ashuraansii siif hojjetamuu dhabee isa kaffalan ta'an malee bakka paaspoortii Maarri sin jedhee bakka hawwiyyaa kaffalta wanta biraatiin sin galee jechuun si galesi yoo hawwiyyaa qabaatte baddee kan hojjettu yoo taate yoo hawwiyyaa qabaatte hawwiyyaa keetiin garuu hin kaffaltu garuu immoo yoo hawwiyyaan qabaatiin paaspoortiidhaan akkamamaa yoo jette bakka hawwiyyaa san jechuudha paaspoortii kee kennitee birrii kaffaltee jechuudha kazaan buhaala akkamii kan akkamamtaa jechuudha sababa hawwiyyaa hin qabneef. Ani waan akkasii dhaga'een beeku even ani hin beeku ani nama hin beeku kana jechuudha ani kontiraataa man jira yoo nukkubsadhu isaanuma nageessa waan hin beeku hin qabu. Ijoollee baddee hojjettu gaafachuun garuu wanti barbaachisu wanti isaan amma waraqaa jedhanii ajandaa godhatanii mana keenyatti haa ta'uudha gargaarsi yoo ta'e kuni oduu ittiin mana keenya keessatti gargaarsi haa ta'uudha dhaga'ina ijoolleen biyya arabaa keessa deemaati karaa faasikaa karaa gammeedhaan kallattii sirriidhaan gargaarsi iddoo isaan bira ga'uun akka aqeeniitti kennanii bira geessisanii waan hundumaa kaffalanii akka viidiyoon nama agarsiisanitti akka kanatti namni tokko irraa dubbate haa gargaaramtu malee warreen kaleessa maallaqa nyaatanii gadi bahanii iyyaa turan kanatti akka hin kennamne isaan biyya biraa keessa ta'anii warra iyyan osoo hin ta'in Dubaayii qaama Dubaayii keessa jirutu dhimma kana hojjechuu danda'a. Keessumaa jechuudhaan qaama Dubaayii keessa jirutu. Inni kana gargaaru namni kamiyyuu impoonsarii ta'ee gargaaruu danda'a. Ijoolleen Dubaayii keessa jiran nama waaqayyootti kennuu qabu. Namoota akkasumatti hin kashalabboota warra maallaqa namarraatii nyaatu otoo ta'e. Faasikaan sirriitti hin taatii fi asteeris hin jirti ishee bira rakkoon hin jiru. Falmattuu moo eenyu jedhan isheen tokko asteer moo falmattuudha kan bira jiru. Kanaaf akkaataan taa gargaaramtu malee waraqaa naamneeni kunuu ragaadha bakka isheen ciistu mataan isaa iyyuu ragaa guddaadha. Sobanii achi galuun hin danda'amu. Kaara mucaan nurraa qabin tala mucaan ittiin boochisiini. Tiktaa kennu adaba. Ijoollee daa'iman hin jaallatu ani. waan hunda godhatu ishee haa fayyisu dhugaa rabbii. Kanaaf iyyuu dhugaa oo dandeessan maallaqa